warra keessan akka namni isiniif baatu akkasitti eeyyamtu isin obboleessa siiti moo miinzeedha kun maalummaa koo akka nulfeessuu danda'u isin agarsiisu isiniin jedhu kaleessa koo isin mana banattanii mubaarak meeshaan isaa qabeera gudii mubaarak musammaa kana dhageessanittu mucaa tokko garaa kaa'ee jedhan an firaashirran bulu kunaasaf algaarran buluwan algaarran ciise maaltu halkan walakkaa loosee bakka dhiirri tokkotti uffata halkanii baafatee ciisu maaltu fide tokko akkuma dhageessa lulluuqxee dhuftee na gudeedde jechuudha malee maa inni kun mubaarak musammaa gudeedameera jenna malee sifaatee durummaa qabdi eeka akkami durummaa qabdi ma arafaatee durummaa qabdu nus jedha haati faatee qabdi jedhan maal jettee gaali ilmooyyuu qabdi eessa keessaati dulloomteetti isaa cubbuun dubbatinaati ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ጀሉ ጀለ ሶዳዚኒ ገሌ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወሸማርከፎን ወርዱፍቶታ ከበጀምቶት ኦሮይሸው አከመከምናፍ ጅርቱ ጅሩን ጅረኝ አፊያን በጀ ያኒሲ ኦሮሚ አማኢን አምሃሪክ ጀልቀቤተን ቱሬሲኒ ገሌ አማሲት እንደቢ አማሌ ማሊፊ ኢኒ ኦሮሞ ወሊን ጀጀቤሲ ዱጋታ አጅራ ሲኒ ገሌ ዱጋታ አጅራ ኦሮሞ ማሊፎን ጀጀቤሲኑ አማላ አንቪውን አከርገሲ garnu jala bu'ee jira oromo maaliif akka solitti taana maaliif atu laayikii tuttanii maal ta'a mimi atu obboleessi keessan kana atu laayikii tuttanii maal ta'a atu channel subscribe gottanii maaliif ta'a maal ta'a dhiisa akkasi woyu akka solitti sherroomuun ana sin nabsiisa sinii galee ana sin nabsiisa la sinii galee maaliif oromo miliyoona 60 oromoon hedduudha sinii galee garuu maanni tokkummaa dhabe wal guddisuu dadhabe sinii galee kanaaf ijoollee qadalee meeqa dhabne ijoollee waa meeqa nutti agarsiisuu danda'an dhabne jechaadha warra soddaa agartaniitu gaafa reakshinii tokko dalagan mana kuma dhibbaatiin isa yu torbeetti gadhiisula wali yaadaa waan arge jira miti kunoo koomentii yuun barreessitan isin ani amma gara maalifu akkas walitti ta'uun gaarii miti oromo akkas walitti ta'uun gaarii miti warreen gara chaanalii kana haarawaa dhuftan yoo chaanalii kana subscribe gochuu keessan laalaati amanamummaadhaan subscribe godhaa viidiyoo kanas like godhaa maaliif wanni tokko isinittiin irratu isinii galee anaaf immoo na fayyada kanaaf subscribe like kun jabaadha amma ana an dhufee asirra taa'ee fataasin godhaan jiru ijoolleen tokko immoo jirtu kan nama jajjabeessuu jaallattanu abaayisoo super tanks iyyuu kan ajjala jiru jechaadha super tanks gift iyyuu warri naa kennaa jirtanu beeka hedduu tokko isin kabaja hedduu tokko isin jaalladha kan akkasiis jira garuu hundi keenya akkas ta'uu qabna tokkummaan uumamu qaba isinii galee kanaaf my people oromo 60 million haa ta'u gaa maaliifu gara viidiyoo har'aatti seenna ila asirratti wanti kun koo gaariidhaan wal fuudhuun keessan gaariidha isinii galee kan mucattii kana baata an obboleessa koo amanii warra koo naa baadhadhuun jedhumaan maaliif hin ta'u bakka hin ta'u hamma eenyunni miinzee baadhataara akkanaan hin jenne asirratti warra kee miinzee moo isa mushirraan isa baadhataa jiru sana inni baatamee jiru sunoo wanti kun sirriidhaa mimi maaliif warra koo miinzeen tokko naa baate yookaan hiriyaan koo tokko asirratti na akkani dubbisuun barbaadu waan baay'isuu akkani inta'u kun inta'u hedduu tokko nama qaanessa sinii galee maaliif beektu meemeesi kana irratti yaada keessan koomentii irratti barreessuun dagatinaa haa ta'u yoo obboleessi si baate haa ta'u obboleessi garuu akkasitti suufii uffate miinzee fakkaatee baata jedheetan hin yaadu yookaan abbaa yookaan obboleessi yoo hin taane eenyutti amantanii akkasitti baate akka ni baate sirbu gootan ni kun cimaadha ila ijoolleen akkasitti haadha piraankii godhu laala haadha mucaan kun akkasitti naasifte በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን የገዛሁት እንኳን ፕራንክ ለማድረግ ነው አሻንጉሊት መስላታለሁ የሙካን ቀልብ እሳልባለሁ
አሻንጉሊቶች አምጥቻለሁ እንድመሳሰል ማለት ነው። ምንድነው ወገን? አረ ምንድነው? ወይ እናንተ ጥሯት አትመጣም። 2000 years later. ምንድነው የኮለኮልሽው አንቺ ሳባ? ቡቲ ማነው አንቺ ሳባ? አንቺ ማነው እዚህ አምጥቶ እነዚህን የኮለኮለው? ያሸንጉሊት ቤት አደረገችው እኮ ቤቱን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እንዴ ምንድነው? ወይኔ ነይ እሺ ሙካ ወለል ላይ እኔ እንዳታነጋግሪ ዘንዛላ እኔ ላትፈኝ ደግሞ እንዳይጻፍ ምንሽ መታጣው ልጅ ውስጥ ገብተሽ ምንድነው ታባብኝ ላይ እንደዚህ Ega akkasitti naasiftee miriindaa kennitee bisni galee jechuun isiin beeksisa hojjetaati. Maaliif asirratti haadha si atu onneen si jalaa xaaxe yoo meemee isin haadha keessan akkasin gootu cimaa dhabboo gudii mubaarik musammaa dhageessaniittu. Kabaakabuun qabu manatti si galfaddatteeni ati maqaa keetiif intala namaa garaa gootee akkas gootee jalaa baduun sirra ture mubaarik. Ana selaku ira anis ilmu dirati wan mau diri gue dong gede kan pura. Tagale si arge fatte uste si bilbilan narra cufte jaaladhe eti midir qameetiin seenelii fi kana mubaarik maaliif waan akkana goota obboleessoo sirraa eeggamaa wanni kun anama manguddoon sitti ol galchaan si hojjanaa saawu. Qoy. Ani heera muruu hin danda'u kun Hamzaa jira laala Hamzaaji. Kottu Hamzaa. Hamzaa jira muciyyoo ammaan isin fida amitti bilbilee. Muciyyoo ammaan bilbilee isin fida. Hamza mataa malaaxaa kottu ol seeni ajaatee koo walitti qabadhu mubaarik musammaan talaaragee garaa godhee kunoo garaa sii guutee jira ilmoon Dubaay keessa jirti intalti ta'e sana afraniin deemtee akkana gorora gannaqaa jirti qabadhu mubaarik musammaa mijoo maqaa mustariyaa jaamtu isinii galee garaa godhee mubaarik jalaa badee jira Hamza Haji. Ajaa eebnee na qabatee osaati. Mijoo ammaan bilbilee isinii fidaa qoya. Mutiqaanii akkana mubaarik wallahi waan akkana raanee go mubaarik musammaa barsanuu rabbi sodaadha ani intala shamaraatii finna dubartoota bar haadha teenyaa bar obboleettii teenyaa bar akkamitti dubartii akkana gootan ante majayyo Kam godhee isa isi baati sadite se mubariki wala garte mubarik qalaba jalaan si baase je safara ka daqe wala arkani muciyo gara godhe jira muciyo na kajate ani fulan iti media rati gabbo hinqabu photo ti yafi waund khiyasini fin erga yo inni khanna khadu taate photo background di khayet una dubaddo akkana godeni beka asittinatti dufe manguddo biya khana wajjum jirtu malana ha godu yi jette ansim bakabu badda atredi da Hamza
moo mucayyoon dirqama meediyaa kanarraa dhuftu. bakka bu'aa fi bakka bu'aa ta'uu dhabuu dura dubbii tana kaa'anillee gaafachuu qaba hawaasni kun jirama waan akka qabatamaa isaa adda baafadheetiin bakka bu'aa fi bakka bu'aa. Mubaarikaanis dhiira isiin na baasi naan jette jee gaafadhu akkamiin na baasi jette jee ni gaafadhu ree kun sibira jira. Galama qaba sookoodha na baasi xalabaadha na baasiidha na baasi akka biraatu jira na baasi hin jenne yoo sin jette annan gaafatama. Duba na baasi sin jette moo na godhi garaa na godhi sin jette mubaarik lamaan kan adda baasi. Kabaja sin jaalladha kabajamtuu koo nasraati tibuu fedhuan si wal tibuu sin fedhu. Nabas jette nabas waan jette dhufte ay makka goote kaamme moomuti yoon garaayin kabajamte mkabrani la barra deemaa jirte ijaazana asina bachin sin jette malee ati magaa jawaana godhi way sin jette na keessa waa kaayatte ay maal kaayina siraati kasatti naasan gisiraati mana ko baage angalutti meera mottinimni mana ko baage sa shaytaana jinni jaan kawan jedhamu jira wal nama ati ani kophaa jiraadhaa nama naan bakka mun qabu jaartiin tiyya Ijipti jirti asittiin si fuudhaa ni kaan si godhadhaa bakka ani nama ijoollee biyyarraa fidee waraqaa gargaaru mana keessa teessee jaartii manaa naa taatan jenneeni maaliif makiinaan fuutee saffaaratti deebistee jalaa baddareeti. Way ajaa'ibni nu mudhafa mee qoy nasraa dura mubaarak irraa adda baafadhaa mee nu naafisa ol guddisee ani sittiin deebisee bilbilaa qoy naafisa ol guddisime way mubee. Nasraan yoo harar gummaadhaaf jecha irraa falmaa jiraatte adda baasiin haa himu yoo immoo akka Hamzaatti lakki haqaaban dubbadhaa ta'e immoo Hamzaan na waliin akka dhiiraatti na wajjin haasa'u Hamzaa abeet. Harar gummaa miti ani duuba. Garuu wanti kun akkana asirratti hubadhutti jechaadha ajandaa wayiinatti fakkaata meemee qoyyaa viidiyoon tokkos jira dhaggeeffadhaa. Mana koo kilaasii lama qabaan isin agarsiisuu danda'a. An firaashii irra bulu kun haasa'u algaa irra bulu'an. Nama cara qabeessa algaarra bulan carroomne algaarra bulan laban buleen gaafa sana algaarran ciise maaltu halkan walakkaa loosee bakka dhiirri tokko uffata halkanii baafatee ciisu maaltu fide tokko an ammas kabajaan hinaa saara fidaati birattanaa saa sana booda ragaan qabaan. Akkasitti ammaan tana kanaafuu dubbiin tuni an akka ta'etti Hamza sirna dura keessa jira. Wanni kun gartee maqaa namaatiifis piraayiveetiitiif hundaafuu isinleen yoo gartee waan kana isiirraa dhufee waan kana waan wanni isiin eegintu dhuftee yoo yaadii jijjiirtee waan duraan gartee addee booda ka eegee duraan gartee garaanitti qabataan seen yookaan fadhinnaa ta'uu ni mala sheexaanni waan kana akkanaa namatti gongarsiisa waan kana ta'e karaa isiin irraa dhuftee ilaallee dubbii sana yoo keessaan finnaan gaarii na fakkaata jeeti. Abadan keessaan fi mubaarik musammaa salphachuma qaba wallahi yoo isilleen fiidiyoon as bahuu baatte gastii dhufteetuma fuula si cufaadhaan maqaa feete abanattu sinii galee miti dhuftee mubaarik akka amma inni jeesiin na dhufe ilma dhiiraati kophaan galaamaa na dhufti na baasinaan jette jechuun jiru kana dhuftee afaan siti waan inni jeeniin si baase lafa keessa mubaarik. No, ani bar mo na banna fe. Nabasi na jette njenne. Nabasi na jette Nabasi to kennebi akkana maatti kabajan kilando kennebi bira deeme kilasi ka bira to badde ciisu jira. Alkan walakka saati sakal keessa maaltu fiira bijaamaa alkaniyo fatee ciisutti lafatti qabu isii geesse jedhe maal barbaadda sikee maal barbaadda himee jira. Mubaarak kan ne bar Mubaarak wajjira buusaa kaa jutun jiru bar. Hayyee. Boga buuna sirra. Hayyee dubbadamsa. Ay jarri ma bar bana ta'eef ma waliin dhufiteef ma haaseef ma fedhu jira anamma kaniin jechuu jiru. Egaa akkuma asirratti dhageessan viidiyoon tokko illee jira kanaan dura maaliif Mubaarik waan arginaan jedhaa turtanii cabeera kan isaa waan arginaan jedhaa turtanii illee jedhaa ture jechaadha. Garuu akka yaada kiyyaatti wanti kun atuu dhugaa ta'e dura keessoodhaan haasa'amee waan jiru wanti bilbilan maaliif Nasraadhaaf Mubaarik hedduu tokko piisiidha hin argituma wanti kun wanni ajandaan taane garuu akkas of salphisuun gaariidha. Akkas of salphisu taana rabbi sikkoo isin salphisamu. Sifaatee durummaa qabdi eeka akkamiin durummaa qabdi ma arafaatee durummaa qabdu. Nus jedha. Koomitiyeetti faateen takka akkaseetti.
ta'uu fi jechuudha akka fincaanii bakka gatteetti kennaa kutte bakka gatteetti kennaa kutte bakka itti kennate sanuu hin beekne guyyaaf sa'aatitti kennate sanuu hin beekne gizee namni waa'ee durbummaa dubbate kun akkanatti hudduun xixixitti jetti. Qabdu jechaa isin gaati faatee hin shakkinaa isin galee maa inni namoonni tokko akkam ilmoo qabdi maal jettee gaati ilmoo iyyuu qabdu eessatti argite jaartii taate ittiin dulloomtetti dhiisaa cubbuu naa seenaa dhiisaa isin dhaggeeffataan jira haa ta'u egaa viidiyoon raaf qabadhee dhufe kana fakkaata isin ture isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti oroo shafu baay'ee.